Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii? Alhamdulillah inis nagaa kiyya. Viidiyoon kiyya har'aa waa'ee YouTube irraa wantoota tokko tokko giddu galeessaan akkamitti akka itti fayyadamuu dandeenyu kan isin hubachiisu ta'a inshallah. Viidiyoo kiyya kana osoo hin darbin dura namni Facebook kiyya irratti maamila kiyya hin taane akkasumas friendii kiyya hin taane tokko yoo jiraattan kanneen viidiyoon dabarsee turee fi kan fuulduratti dabarsu hordofuuf fedhii qabdan akkamitti akka ittiin hordoftan kan isin agarsiisu ta'a. Hangasittuu jarreewwan Facebook kiyya follow gochuun hordofaa jirtan turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha jechuudha. Namni amma dura Facebook kiyya hin argatin yoo jiraattan jechuudha, Facebook kiyya kan maqaan isaa Jaafar Kamaal jedhu irra ni seentanii jechuudha. Egaa Facebook kiyya irra seentanii add friendiin Facebook kiyya waan guutee jiruuf follow gochuudhaan akka ittiin hordoftan kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Facebookiin kiyya kan maqaan isaa Jaafar Kamaal jedhu kana jechuudha. Haala nama isin agarsiisu kanaan kan isiniif mul'atu ta'a jechuudha. Sana booda Facebook kiyya kan gubbaa irratti isiniif ba'u kana isarra ni tuqxan jechuudha. Namni amma dura friendii Facebook kanaan taane yookaan follow gootanii hordofan jiraanne achi booda follow kan jettu kanarra tuqxanii sana booda save rest ni gootanii yoo save rest isiniif ta'uu dides kan giddu galeessaa kanarratti dhiistanii jechuudha. Kan giddu jiru kanarra irratti ni dhiistanii save rest gootanii isna hordofuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan Facebook kiyya irratti kan Facebook kanarratti waan hedduu waan hin dabarsee jiru Facebook kiyya irratti kan hordoftan ni taatu jechuudha. Inni biraan YouTube dha waan jenneef barumsi keenya irraa YouTube itti inni dabrina jechuudha. YouTube keessas eega seennee dura YouTube kiyya akkamitti akka itti hordoftan kan isin agarsiisu jechuudha. YouTube kiyya argachuudhaaf bakka sarchii kanarratti Jaafar Tuubee jettanii ni barreessitan haala barraa'ee jiru kanaan jechuudha. Jaafar Tuubee jedha haala argaa jirtan kanaan sarchi ni gootan jechuudha. Sana booda YouTube kiyya isa kana isarra ni tuqxanii achi booda subscribe barreeffamni kun yoo diimate isiniif ba'e isarra ni tuqxanii sana booda mallattoo notification asitti isiniif baatu gurraatti kanarra tuqxanii haala kanaan ni dhiistan jechuudha. Barumsi keenya hadhaa namoota hedduun kana hubatanullee namni hedduun akka hin hubanne waan hin quba qabuuf wantoota garaagaraa YouTube irratti akkamitti akka itti fayyadamtan kan isin agarsiisu ta'a. Jalqaba YouTube irra ni seenna jechuudha. Barumsa keenya irraa jalqabuudhaaf eega haala kanaan nuuf ba'e YouTubein yoo isin YouTube keessan haaromsitanii jiraattan kanneen akkasitti isiniif ba'u jedheetiin yaada jechuudha. Library jira, inbox jira, subscribe jira, trading jira fi haamni kan jiru kana jira jechuudha. Fakkeenyaaf barumsi keenya inni jalqabaa haala kamiin viidiyoo tokko kan amma daawwataa jirru booda yeroo biraa yeroo nutti dhufnee YouTube keenya keessa seennu viidiyoo sana argachuu hin dandeenyu yeroo sana maqaa isaa hin qabanne ta'a waan ta'eef deebinee ilaaluudhaaf maqaa isaa hin argannu waan ta'eef haala kamiin akkatti viidiyoo sana akka hin dhabne taasifna kan jedhudha. Fakkeenya YouTube viidiyoo kana yeroo biraa itti deebi'ee ilaaluuf amma osoo ilaaluu tarii dhimmatu na qaba hojiidhaan. Saayilentiin godha tarii hojiitu dhimma hojiitiin wantoota garaagaraatiin biizi taatanii ni deemtu jechuudha. YouTube irratti viidiyoo daawwataa jirtan tokko asirra ni tuqxan jechuudha. Jala isaa save kan jettu kana tuqxanii dhiiftanii jechuudha. Save ishee jettu kanarra yoo tuqxan viidiyoon kun bakka biraadha ta'a jechuudha. Deemtanii ilaaluu kan dandeessan. Ammas erguma deebitanii save ishee jettu kanarra yoo tuqxan maqaa itti taasifadhu jedha. Maqaa bakka wanti viidiyoon kun dhaqee galu sana maqaa itti taasifadhu jedha. Fakkeenyaaf maquma kiyyatu barreessu jechuudha. Haala kanaan save goona okay goona jechuudha. Egaa save goone viidiyoo kana yeroo barbaannetti amma YouTube keessaa baanee yeroo barbaannetti itti deebinee ilaaluu ni dandeenya. Haala kamiin ilaaluu dandeenya? Library kan jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Viidiyoo kanatti deebitanii ilaaluuf yeroo biraadha tarii yeroo amma viidiyoo kana daawwataa jirtanitti biizii taatan jechuudha. Namatti isin waama haajaa tokkoof ni deemtu jechuudha. Garuu library bakka jedhu kanarra tuqxaniitu jechuudha. Dhiifama. Library isheettu kanarra tuqxanii sana booda Jaafar ishee jettu kan argaa jirtanii amma maqaa isaa Jaafar waan godhe save godheef jechuudha. Isarra yoon tuqu
viidiyoo sana nan argadha jechuudha. Asirra yoo tuqne viidiyoo sana bannee daawwachuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Viidiyoo ilaalaa jirtan tokko jala isaatti save kan jettu ni argitanii achirra tuqxanii sana booda library kan jettu kana keessa seentanii achirraa viidiyoo keessan argachuu ni dandeessu. Inni biraan viidiyoo daawwataa jirru tokko irratti namni hedduun ni beektu koomantii haala kamiin barreessina kan jettan ni jiru. Nam tokko kana na gaafateera jechuudha. Koomantii viidiyoo kanatti barreessuuf akkas gad deemtan jechuudha. Viidiyoo daawwataa jirtan dhiiftaniituma asitti jechuudha. Koomantii ni tuqtan asirratti jechuudha. Add public comment kan jettu kana jechuudha. Add public comment kan jettu kanarra yoo tuqtan koomantii haala waan barbaadan barreessuu kan dandeessan viidiyoo daawwataa jirtan akkas gubbaatti dhiistanii jechuudha. Inni biraan haala kamiin description keessatti namni tokko tarii application irraa wantoota tokko haala barumsaatiin gadi dhiisuu danda'a aappii irraa jechuudha. Aappii sana liinkii isaa descriptionii keessa isiniif kaa'uu danda'a. Haala fakkeenyaatti ani viidiyoo kiyya dabre keessatti jechuudha liinkii aappii isiniif dabarsee sana liinkii isaa descriptionii keessa isiniif kaa'eetiin ture. Haala kamiin descriptionii keessaa argachuu kan dandeessan namni hedduun tarii quba hin qabdan ta'a. Namni baay'een keessan ni beektu kana jechuudha. Nama hin beekneef kan inni dabarsaa jiru. YouTube kiyya irra seenee amma haala kamiin descriptioniin maal akka ta'ee fi viidiyoo tokko yeroo daawwattan irra tuqxan jechuudha. Isin jalqaba akkasitti jechuudha irra tuqxanii. Sana booda xiyya gurraattii kanarra ni tuqxan jechuudha. Xiyya ishee xinnoo gurraattii kan argaa jirtan jechuudha. Laa ishee kana isinitti mul'attis irra tuqxanii. Tarii namni sun yoo liinkii gadi isiniif dhiise ta'e akka argaa jirtan amma liinkii appilikeeshinii sana dabarseetiin jira kunooti liinkiin isaa isarra yoo tuqxan kallattiin Play Store isin geessuu danda'a jechuudha. Haala kanaan Play Store irra wantoota liinkiin gadi isiniif lakkifame buufachuu kan dandeessanudha jechuudha. Kun giddu galeessaan ijoolleen keenya baay'een parsantaadhaan tarii namni hedduun illee hubatu namni hubanne waan jiruuf description keessatti appilikeeshinii ta'ee wantoota garaagaraa waan liinkiin isaa gadi isiniif dhiifame haala kanaan daawwachuu kan dandeessanudha. Inni biraan yuutuubii waan babbareedaa irratti argitan haala kamiin itti subscribe gootan viidiyoo dhuma isaarraa jechuudha isin agarsiisuuf salphumatti. Fakkeenyumaaf ani nama tapha kana gadhiise hordofuudhaaf viidiyoo kanarra tuqxanii viidiyoon kun isin mararraa jechuudha. Kallattiidhaan nama kana jalatti yeroo hedduu viidiyoo garaagaraa yoo hordofuu barbaadan as gaditti subscribe kan jedhu kanarra tuqxanii hordofuu dandeessan. Subscribe jechuun maanaan isaadha maali? Viidiyoo kanatti qindooftanii yeroo garaagaraa irraa wantoota garaagaraa irraa hordofuu jechuudha. Inni biraan haala kamiin namoota subscribe gootanii turtan bakkatti akkamitti akka arguu dandeessan kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Nama amma dura subscribe gootan hunda isaa eessatti arguu dandeessan as jalatti isinitti ni mul'ata jechuudha. Mallattoo kanarra yoo tuqxan namoota subscribe gootanii turtan hunda isaa kan isiniif ba'u ta'a jechuudha. Eega haala kanaan gubbaatti isiniif ba'e all kan jettu kanarra yoo tuqxan jechuudha namootiin isin dhiifama. Namootiin isin amma dura subscribe gootan kallattiidhaan hundi isaanii kan isiniif dhufan ta'a jechuudha. All ishee jetturra amma an namoota kana hunda subscribe godheetiin jira jechuudha. Haala kanaan nama barbaadan jala deemtanii fakkeenya viidiyoo kiyya yoo ilaaluu barbaadan nama subscribe gootan keessa waan hin jiruuf YouTube kiyya isa kanarra tuqxanii hordofuu dandeessan. Namoota barbaadan haala kanaan subscribe kan gootanii turtan hunda isaanii jala deemtanii kan barbaadan jalatti waan barbaadan hordofuu kan dandeessan. Ammas inni biraadha wanta haaraa nama isin subscribe gootan irraa wanta haaraa Facebook irratti waan gadhiifame akkamitti arguu dandeessan kan jedhuuf inbox kan jettu argaa jirtan as jalatti jechuudha. Inbox isiettu kanarra ni tuqxan waan isin dabarsitan irratti namni like comment yoo isiniif godhes arguu kan dandeessan. Amma viidiyoo naman subscribe godhe tokkorraa viidiyoon kun amma reefuu gadhiifamee jira jechuudha. Kunis akkasuma jechuudha. Viidiyoo reefuu gadi dhiifame nama isin subscribe gootan irraa fakkeenyaaf ana subscribe yoo gootanii jiraattan inbox kanarra tuqxanii an viidiyoo yoon Facebook irratti fe'e ta'e asitti isiniif ba'uu danda'a jechuudha. Haala kanaan hordofuu ni dandeessan jechuudha. Wantoonni garaagaraa baay'atanullee jechuudha akka viidiyoon kun isinitti hin dheeranneef an barumsa keeyyaarraa akkaniin asitti dhaabu ta'a jechuudha. Akkuma sila si yaadachiise kun bakka itti viidiyoo save godhattan yookaan achi kaayyattan ol kaayyattan deebitanii daawwachuuf yeroo sanatti biizii yoo taatan jechuudha save kan jettu jala viidiyoo sanarra kan jirturra tuqxanii sana booda library kan jettu kana keessa dhuftanii achi booda viidiyoo save godhattan asitti argattanii asirraa daawwachuu ni dandeessu jechuudha.
Inni biraan viidiyoo ofii keessanii feesbuukii irratti feetan ilaaluu yoo barbaadan my videos kan jettu kanarra yoo tuqxan viidiyoo ofii feesbuukii irratti feetan isiniif baasa jechuudha. Amma viidiyoo kiyya kan feesbuukii irratti fe'edha jechuudha. Yuutuubii kiyya irratti fe'e yuutuubii kiyya isa lammaffaadha. Inni kun kana lamaan qofaan fe'e jechuudha. Kaniin itti gadi dhiisedha jechuudha. Haala kanaan hordofuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kiyya har'aattis kanuma irratti kan dhaabbatu ta'a. Inshaallah barumsa gaarii isiniif ta'a jedheetiin yaada. turtii gaarii isiniif haa ta'u. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.